irratti si addamne obboleeyyan kee araarfattee haasawaa ichirra fixannaa hin baane. Obboleessa kiyya akka biraatiif kabajaa guddoo walii qabna. Ati immoo dubbii kannaadhaa kana fuutee ammallee manguddummaa jettee asitti illee hin deebi'inii jedhe. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya egaa akkuma beekamu irraas deebinee jirra. Maaliin deebitanii warra jettaniis ani marsaa dura manguddummaa taajuudha wajjin mana suruutti dhaqee ture. Isinillee harkitanii jettanii viidiyoo irratti guyyumaa jalqaba dura dhahinus yaa'ii achitti nukkaateeti aashaan dirgim jettee achinne fiideetiin anis achi saba sanatti isiidhaa fi nasruunillee wal lolanii akka maleedhatti rabbiin gartee jazaa kafaluuf nasruun kaatee kanuma dilas aara qabuu fi wal dhaba qabnu dila sangartee natti bu'uudhaa fi dila sanatti hin ceene alaa kulliyaan ammoo jarri aliidhaa fi dasiin faalleen ol baanii akka viidiyoo irratti lolaa jiranis harkaatiin jira. Ani garuu wanni na ajaa'ibsiise dhiiroo manguddummaa ergachuu tanaa'uu ifittiin gaabbee yookiin manguddoodhaa taajuu achitti isaan aliin akkasitti gartee qubatti erbu eessumaan manguddumaa ergee dhiiroo dubbii tana osoon akkasuma cayyee irraa dhiisee hoo jeetiin if keessa deebi'ee saniifuu kaate inshaallaati wanni hundinuu numa dhumti akkuma dhuftetti dhumti isaas rabbi haalaaf fi su'aaluma sanii alii keenyaatilleen anaas balleeyse akkasuma aashaanis anaasitti balleeyse. Nasruun daranuu warteen dachaadhaan galata guddaa anaaf rabbi birallee qabaa uummata Oromoo birallee qabaa haa galatoomu inshaallah irrallee baay'ee lamaan isaa fi manguddicha kiyya addaa yaani guyyaanan si bilbilee naddeebitaa siinjee naddeebitaa jeeni ture anis viidiyoo irratti arguttiin jira saniif kaati anilleen jaartiin kadirsa akka sokkiteetiin sanirratti gartee wal dhabbiisaniif jecha isa birallee dhaynee isallee bilbilaan fitti gartee yaamee manumatti kaameeraa kaaddee gartee waan achitti isa qunnamee fi kana gartee isaas gaafachumaaf gattaa'e inshaallaati rabbi haa tolchuu dubbii sana rabbi haa fixuu jaatii isinillee du'aa nuu godhaadha. Taajuu keenya gumaan akka viidiyoo irratti illeedha. Akkuma narkutti Oromoon guutuun illee narku jirti. Nasruun haa galatoomu waaqallee sin darbinee nullee hin darbine. Gartee namni qe'ee ifiitti nama bu'u sareedha. Ani sareen ta'u qe'eetti jetti gartee namni waan fedhallee yoo ta'e ulee gowwaa cabsuurraa ilma aqila ajjeesuu irra jiraa jetti Oromoon. Akkasitti innillee haa galatoomu hedduu takka nu kabajee walumaanuu guyyaa duraatti illee nu naqee. Guyyaa lammataa kaatee sababa yaa'ii saniitiif anillee sodaadhee teessuma qofa ergee ati dhayite akkasitti kaatee waan achirratti sirratti ta'e gaatis uummata Oromoo salaamtaa gaafattee akka dhageessiftuun barbaada. Maaliif gama kiyyaan akka hin taane inshaallaati wanni ani hawwii irraa qabu guddaan fayyaadha fayyaa obboleessaati malee yaa'ii hin barbaadu akka duraatti akka tanaan duraatti osoo yaa'ii kan hin barbaadu taate. Tanaan dura namatti illee himachuudhaaf kanaas hin gayu hanga tanaan dura illee yaa'ii godhaatiin ture ta'e isaaniitirraa qabii tasan duraatiin hundaa'u yaa'ii godhaatiin ture. Ta'a akkasiiti isinis gaatee du'aa nuuf godhaadhaa waan gartee taajuun dhufeenis isumarraa barraa taajuu kan nuti gaamee waan achisi muddate. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Hordoftoota keenya baga nagaa nuuf jiraattan. Ammallee umrii dheeraa nuuf jiraadha. Akkasitti hannaa keenya wanni guyyaa sanichi nu mudate isiin waan gurguddoodha. Sanirraa maal jetteeti wanni san cufa fide Oromoon maal jette Khadire ni irraanfataa. Khadire mun irraanfatuu akkuma isaan akkas jaansanitti ammoo namni waan guddaa san cufa akkas godhe atilleen if beekte. Badinti jee duraanii badinti jette waan sanirraa deebite
akkuma namni kun walirra imaana qabutti tamaam walirra qalbii namaa walii jiiftutti walii jiitu sanitti as garagalee Nasruullee rabbiin mallee isa haa kabaju umriin waa dheeratu innilleen tamaam jee waan inni itti dhaqeen naaf hayyame nuti wajji haasee taa'ee marii teenya gaggeeffachuu jiru nu dhufan alarraa dura aliidhaan nu dhufe guyyoo boodaa kanaaf kan aditti boodaa kanaaf namoota waan agarre haa achirratti haa waan viidiyoo maxxanfamte namoo harkee jira tamaam sanirratti ta boodaa kana guyyaa boodaa kan dhaqee aliin ichinna dhufnaan lole maali anumaanuu lole maal taate alii maaltu si lolchiise jeellee gaafadde awwanni na lolchiise obboleessa kiyya akka biraatiif kabajaa guddoo walii qabna ati immoo dubbii kannaadhaa tana fuutee ammallee manguddummaa jettee asittillee hin deebi'inii jedhe maaliif akkana ta'uu dandeessi jee yookaan hin gaafadde awwaan garaa keessa jiraaniin beeka sanii garaa keessaan ooguu jira hammaaniin isallee yookaan harkaan walitti dhufnee irraa kafaladhuu jedhe dhugaadhaa beektee namni tokko waggaa gubbate waan juufi waan dhiisoddaan hin beeku inni dhuguma saniin gubate sanirratti isallee Nasruun itti ka'eetuma dhaabbaddu ji'een itti dubbate Nasruulleen hamma san keessatti itti aare eegas booda deebi'aan Nasruudhaa ittiin aariin hin jeen hamma isaan sii qajeelanii tamaam qalbii isaanii suuta waa xiqqoon seeni isaan san qalbii wajjeesi anka akkas ta'e sanuu numaan obseeti duroo nama kana cufarraa namni qabachuu qabdu aliidha isaa tolba dhiiraati waan tanarraa dhaabbaddu akkaaniin an jee jala deemu jii irraa dhaabbaddu jee alii qabiin jeen hayyeenaan jeenni naa hayyame ammoo ni beeyta dasiidhaa fi aashaanis yoo aliinis akkasitti takka jalaa karaa Nasruu qabate isaanis waan jaanii lolan waan qaban fagaattuma takkaa lama lolan malee numa araaramnee numa dhufa obboleessa keenya saniifuu guyyaa wanni nu mudatees takkanaa tana nuti immoo ammallee Nasruu bira deebi'eellee isa waliin marii gaggeesse eeysarra geesse maalirra jirta arrallee bilbileefi isarratti yeroo inni bilbilu yeroo san rooba bilbila isaatis cufaadha jee mananiin dhaqa jeelle naaf mijaa'uu dhabe roobaa achi akkatti gabbaanuu dhabne saniifuu inshaallah boru waan guyyaa daaboodaa taates biratti ichi biyeetiin isaan wal mari'adhee akkami gatteessee waliin haasoytee jirta jedhee isa gaafadhee yoon ammoo achirraa murtee takka harkadhe manguddoo biraallee dabalannee itti deebinee akka fennu ni taana marsaa lammaffaa sanarratti waliin dheyinee inshaallah akka isin gidduudhaa dhumtu ni goona saniifuu yaada isaaniitis koomantii jala nu barreessanii yaadaan nu bira dhaabbachuu qabaniin jaa tamaan tun taate ammoo gartee min ayyukaan gartee dhuguma rabbiitti ammoo waan gartee manguddoo ergachuun waan haarayaa miti dhugaadha Nasruun haa galatoomne aliin gartee dhalaan dhalaalleedha amma aashaa dhabdachuun dhalaadha ummaa waa keessan jiranii dhalaan silaa waan kuma ayileen maaree irraatu ayileen isaaniitti irraati jaan inni ka dhiiraa hoo mee maaltu lolchise bararra ani wallaahi dhiiroo taajummaa numarra laalaa ani gaaffe dhugadiillee hoo gabaadhe isa kanachitti ergadhee gaafachitti namni quba iletti erbe natti aaraa jechuudhaan gartee tijumaafuuf irra gale malee si galee galatoomni obboleessa kiyya gartee maaliif rakkina obboleessaatiif dhaabbachuunis kan rabbitti illee ajiriidha osoo gartee irratti situman illeedha sabuma kiyya aadiidha san rakkoon qabu inshaallah san jazaa anaaf osoo hin taane san jazaa rabbi irraa eeggatta rabbiin jazaa siif kafala fuula duraan dachaan rabbi jazaa keetillee nama beeku rabbiin haa godhanillee inshaallaati kaama gaafatti aanu baate manguddoo illee ni dabalannaa jette manguddoo illee dabalannee yoo isaan
itti dheenyee yoo isaan kanuu hayyamuu didan taate manguddoollee ni dabalan. Tamam. Ammallee ati akkana sirraa guutamuu hin deemtu warra. Ana Osmaaniin itti deemuuti nama cufa yaada isaanii keessa baree tamam namoota akka malee miidhamee jira. Hammaaniin duraan gurraan dhage'u daran ijaan irra geetiin arkeeme miilaa deemee irra gee arkeeme atis adaba ka'e qopheeffattee haasoo waggaa nuti karaa dhumaa achi garagalchine. Achirratti si addamne obboleeyyiwwan kee araarfattee haasoo achirra fixannaa hin baane. Rakkoon qabu. Maali ni beeyta namni tokko waggaa nuti kanatti itti yaanu akkuma waan laaftutti haqa isaanii tan dho'isine tamam nuti isin jidduudhaa fixuu yaanu itti fakkaatteeti akkana lolu jiran. Saniifuu numa tolti inshaallah. Inshaallah rabbi haa tolchu. Anta gama kiyyaa waan takka sirreef kaayatiin jira dhageeffadhu. Karaa feete yoo dhuftees adda baataatus si galtee waan manguddoon nama murteessiti. Hundaa'uun hin fudhadha. Obboleeyyan kiyyallee galtee anaas itti balleessi niin araarfadha. Kanumaa beekadhu kaayyoon kiyyaa ni galtee. Kasaaraan hangaan tana dura galtee waan kana keessa kasaares anumaa fi rabbi beeka. Garuu fayyaa obboleessaara galtee takkallee tanis dura dhaabbadhuun qabu karuma feeteenu. Inshaallah kana taanaan atummaan kana bayyanete taanaan. Rakkina hin qabu san galtee waan manguddoollee taate galtee manguddoo laalee sibiilatti ta'ee waan isin nan murte manguddoon nan murte guutuun hin fudhadhaan ni nan milladda. Inshaallah gaatee isinummaan gartee jala bu'aa dubbii tana gartee isaanirraa fixa. Anillee rabbiin haa gargaaru mucaa tokko gartee hadiir tokko jaaltii maal jee sanitti illee anis isinillee reefuun tana dhufteetu bakka tana ta'ee isi beekadhu ammaan tana haa gabbaate. Isi sanis manatti hin deebisa jeetumaan qalbii keessaa qaba. Gaati buruun dhayna buru yoo buru dhayna gaati isis aboo isii eedanuma manatti deebiseetiin haa deebitu. Isin haadha ilmoo sanii? Haadha ilmoo sanii. Haadha ilmoo irraa alan bulchini? Eedanumaan mana galcha silaa akka hadiiri. Waan galchu waan galatti. Ammuma ilmoo sanii ajjamatee galchita. Silaa ilmoo isheen fa'aa fudhattee dhufte manni manaa ni teessi manni wanna akkasitti gaati ammaan tana kaa ilmoo sanii kaati hin bulchitu isaas isis harmi waan bulchu garte. Dhuga. Fuudheetiin isis mana deebisee garte yoo garte kaa qaalii kiyya godhu taate isaas dubbadee dubbii tana gartee teemne tanatti deebina kaatee amma tateenyaa tanaa beekadhu silaati fardii lata dubbii gartee biyyoo tanaa jidduun dhaabbate malee ani yooruma feetetti sibiiraan jiraatee fuuteeti dhageessi taataba taatus wooma feete ifin sodaatu san qoma daawwadhu dubbadhu. Tamaan ifin sodaadhu maaliif jii eegaan hin si'acha seene. Hatta yoo ija nabii sanillee akkuma ati reefaa haasoo keessatti hojjete. Aadile san. Sirraa sodaan qabuun baane. Maaliif gammachuu ta'eetiin barbaade. Sadiifuu. Galatoomuu wallah. Abbaa takka hamma waan takka murree murteessinu sirraa garangaluun baane. Abshir nasruun san booda jechaa galatoomuu gurbaan sun. Namni kun hoggaa dhiira jiran wal keessa jira beekte. Waanuma harkatti hin beekanii wal. Harka waan beekanii hanqa wajji gattayte yaada wal dabarfattee ilaaltu. Takkasiiti boonni wallahi rabbi urii adeereessu jiru nama bichaa taadhala. Nama hayyuu Oromoo. Ammas takka qalbii na gammachiise takkaan agarre. Takkanaati gaa'eeti inshaallaati gaa amma tana duuba nuti hoo yoom dhayina jettee mata teenyaa. Arraaf bilbila irra bilbileetiin bilbilli isaa naditi. Yeroo san rooba miilaanis deemeetti dhaquun dandeenye tama. Ammoo boruutti bilbileetiin bilbilaan akkasitti saalaan hoggaaniin fixadde. Akkasitti sitti hime kaanee waliin dhayine akkasitti isaanis dura isa bilbilee gaafaddeetiin akka isaan irraa qabbanaawan. Yookaan achitti kaayaa'een guddoon nutti taate ammallee deebi'anii harki bu'uunis gaarii miti. Waan nagee barbaannuuf nagee barbaannu san akkaatumatti harkan nu barbaanna. Ayyee taate inshaallah gaati Oromooti yagaa dubbiin takkanaatii tana fakkaattee isinis du'aa hinuuf godhaadha. Arrallee kaati akkuma isin harkitanitti kun
Taajuun manguddichinis haasoo kana fakkaatan deebi'ee isinillee viidiyoo daawwachuu jirtanii yaada keessanillee achumaan Aliidhaa fi Dasiidhaa fi Aashaadhaaf illee koomentii jalaan barreessaadhaa fi maaliif aaree hin araaramne biyyaa miti jee rabbiin illee ni jaallaanii akka mataa biyyatti dogoggora guddaadhaan dalagee Aashaallee dhiifamaan jechuu ni barbaada. Dumaasheetiyya Aliis akkasuma dhiifamaa jechuun ni barbaada. Isinis koomentii jalaa yaada qabdan barreessaa fi isaaniif illeedha. Nasruus rabbi urmiin waa dheeressu Nasruun dhiiraa haa galatoomu. Inshaallah viidiyoo gammachuutiin hanga olii deebinutti nagayaan nu turaa nu faana turaan hordofa. Takkanaatiin isin jaallattoota kiyyaa galatooma horaa bulaa deebanaa bal'adha.